harkaatti kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtutti nageenya waaqayyoo siif baay'atu. Ani obboleessin keessan nagaa guutuu qaba galata waaqayyoo siif baga nagaa kan baga jiraattan isin jecha har'a viidiyoo qabadhee jira. Viidiyoo biraatis immoo walitti deebinee jira. Akkasuma warroonni maatii kiyyataa kan laayik sheerii gochuun jajjabeessaa akkuma duraatti warri immoo maatii kontaanii kottaa maatii kotaanitti dabalamaa isin jechuu jaaladha. Asumaani har'a viidiyoon kiyya maal seetanii har'a gorsa wayii qaba. Gorsa warra dhiiraa qofaaf har'a warra dhiiraa ilaallata gorsi kun jechuudha. Malee warra shamarranii hin ilaallatu. Warra dhiiraa qofa jaallata jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti viidiyoo kiyya immoo daawwadhaa isin jedha. Warroonni dhiiraa jechuudha. Akkasumas warroonni shamarranii illee daawwadhaa. Har'a gorsa maallu gorsiti jechuu dandeessanii. Har'a warra dhiiraatirraa dubbachuu barbaada. Innis maaloo jettanii yeroo baay'ee dhiironni keenya online irraan shamara yeroo baay'ee hin janajjanu hin jaalatu jechuudha. Yeroo tokko shamarris kan diddu jira. Janajjananiituma kan diddu jira. Dhugaa dubbachuudhaa fi warroonni dhiirotaa jechuudha. Yeroo shamara takka janajjantanii namni immoo aarsaa baay'ee kaffala. Yoo jaalala dhugaa qabaate aarsaa baay'ee kaffalaa jechuudha. Akkanumaan ka'eetuma har'uma online irratti ishee argee sin jaaladha hin jedhuuni amala mucayyoo sanii barattanii keessa ishee barattee maal ishee barattee haalli ishee akkam deemsa ishee akkam karoora ishee akkam jettee barattee mucayyoo tana janajjanuu yookiin immoo haasofsiisuu qabda malee oluma jettee raawwattee har'uma tana lakkoofsa ishee agartee yookiin messeejarii ishee yookiin feesbuuka ishee argattee raawwattee hayi jettee siiduu ishee kufa jettee lubbuuti jechuun hin qabdanii jechuudha. Maaliif shamarri amma shamarri takka abbuma tokko yoo asitti lubbuuti onnee kiyya sin jetteeni akkasumas bolookkisi gootuu dandeetti jechuudha. Yoo dhuguma kan bultii qabaattu ta'e maal gochuu qabda? Mucayyoo tana yoo nan jaaladhaa bultii kiyyaaf taati boru na wajjiniin deemti haadha manaa kunaa ta'uu dandeessi jettee mucayyoo tana sirriitti gadi bu'iiti keessa ishee qoradhu amala ishee qoradhu yaada ishee qoradhu kaayyoo isheen qabdu jaalala isheen namaaf qabdu maatii isheetiif qabdu abbaa isheetiif qabdu qoradhu jechuudha. Duraan dursiti kana yoo qorattee mucayyoon tu yaada cimaa haasaa yoo qabaatu ta'e itti deddeebi'i immoo yeruma tokkoon kanas qorachuu hin dandeessu. Itti deddeebitee mucayyoo tana bultiidhaaf yoo naa taate jette isheen akka carraa biyya alaa jirti yoo ta'e itti deddeebitee mucayyoo tana jajjabeessuu qabda. Yaada ishee hundumaayyuu fudhachuu qabda. Maal akka ishee yaaddu maal akka isheen hojjettu karoora akkamii akka isheen qabdu waan hundumaayyuu hin gaafatta jechuudha. Kana gaafattee yoo yaadni ishee sitti tole yeroo hundumaayyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko yoo nama jaalatee yeroo si jaalate tokko namni onnee guuturraa si jaalate tokko dhugaa torbee tokko danda'ee siif hin guutu yookiin guyyaa takkaayyuu danda'ee. Kanaaf namni tokko erga si jaalate guyyaa tokkooyyuu danda'ee siif hin bulu jechuudha. Maaliif mucayyoo sun erga jaalala isheetiin qabameen booda obsuu hin danda'u jechuudha. Namni immoo jaalala mucayyoo yookiin immoo shamarree takkaaf hin qabne ji'attis torbanittis waggaattis feraa'ateetti siiduu isii kufa jedhaan jechuudha. Sun immoo jaalala lubbuuti yoo onneeti sii kufi sii cabeen jedhu nabbichi bultiidhaaf barbaadu sin jechuudha. Garuu onnee qulqulluudha erga ishiidha jaalate yeroo hundumaa osoo ishee wajjin haasa'ee baay'ee itti tola jechuudha. Kanaaf warroonni dhiiraa jechuudha akka kootti shamara takka akkuma dhaxxaniin jaalala hin gaafatina. Dura keessa ishee qoradhu. Maal ishee hojii ishee qoradhu. Amala ishee qoradhu. Bareedina isheetii miti bareedinni eenyullee addunyaa kanarratti akka dhalatetti yookiin immoo bareedinni hin dhuma. Kan hin dhumne jaalala waan ta'eef jaalalli isheen namaaf qabdu maatii isheetiif qabdu maatii keetiif qabdu si'eef qabdu isa waan akkasii san qorachuu qabaatta malee malkii ishee waa irraa qixatanii dhuganii hin dhugan shamara malkii irraa jechuudha. Kanaaf warroonni dhiiraa jechuudha yeroo tokko kama dhufanii messeejariidhaniini hayi lubbuuti asii du'asii kufa jaalalli sirraan qabee ani du'aan jira gaggabaa jira jedhan. Akkasiin jedhinaa dhugaa akkasiin jedhinaa warroonni dhiiraa jechuudha. Dhiifama naa godhaati maaliif shamarra akkasitti isin saramtu jechuudha. Maaliif osoo suuta jettanii yoo bultiidhaaf barbaadan ta'e
itti dhiyaatanii shamara san suuta jettanii haasofsiistanii saniin booddee gaafa ishee amala ishee baratanii waa hunda isheetu baratanii gaafii jaalalaa dhiyeessati. Oluma jettanii akkuma hay jettaniin lubbuuti yaa jedhina. Lubbuun namaa nama mara jirti. Tiyyati mara jirti malee nama biraa harka hin jirtu jechuudha. Lubbuun tiyyati anuma bira jirti. Garuu nama tokko tokko lubbuu namaan jedha jechuudha. Lubbuun ofii akkuma harka jirti jechuudha. Kanaaf gizba tokko lubbuuti hin jedhinaani. Onnee tiyyati du'e sii kufe hin jedhinaani. Maaliif suuta jedhiti gaafa dhiijiyyuu san jechuudha. Akkana warri dhiirataa jechuudha. Kuni gorsatti jedhu gaarabbi waan argeef jechuudha. Nama ajaa'iba dhugaa nuti jarii kanaan jechuudha. Keessattuu ofiisin beekanii sooruma kee kana laalanii laatanii lubbuuti siif rafuu dadhabe siif dhufuu dadhabe jedha. Maalitti shamara san beekta suuraa agarti malee maalitti mala ishee beekta. Amma isheen gubbaa bareeddi malee yookiin keetti ishee bareeduu hin danda'u gaa. Keetti ishee yaada wayii yookiin karoora wayiitu qabdu yaada jaalalamayuu siif qabdu. Isheen shamaraallee namatti taphachuu dandeessi dhugaa rabbii jechuudha. Kanaaf warroon dhiirallee shawadamina. Shamara qofaa miti dhiirallee shawadamina. Yeroo tokko tokko shawadama. Kan onni hin jaalatu sin jira. Garuu kan isheen onni hin jaalanne jira jechuudha. Isheen onni hin jaalatu gaafa san jechuudha. Yoo inni onni hin jaalatu isheen onni hin jaalachuu hin dandeessu. Kanaaf warroonni dhiirantillee hin shawadamina. Shamara akkuma dhadhanii isinii du'a isinii kufan jeenaani. Isheen illee dhibbatti of gammatti gaafa san jechuudha. Ati gusuma tokkoon isa godhatte isheen dhibbatti of gammattee si diduu dandeessi. Garuu shamara takka haala ishee hundumaayyuu barachuudhaaf yoo xiqqaate ji'a ja'a akkasitti fudhachuu danda'a. Mucayyoo san waa'ee jaalalaayyuu gaafachuudhaaf. Gaafii jaalalaa qopheessuudhaaf mucayyoo san ati haga ji'a ja'a qorachuu qabaatta. Haasofsiisuu qabaatta. Waan baay'eedhaan ishee daddabeessuu qabaatta. Erga bultii keetiif yookiin jireenya kiyya ishee borootiin waliin gaggeeffadha jettee yaadde jechuudha. Kanaaf warroonni dhiirallee hin shawadamina. Akkuma nuti shawadamnullee isinillee jettoo tokko shawadamtanii yeroo tokko tokko dhiirallee kan boo'u jira. Shamara qofaa miti immoo argin jiraan miidiyaa kana irratti jechuudha. Dhiirri jaalalaallee boo'u jechuudha. Maaliif kan boochistu baay'eetu jira. Akkasumas immoo warroonni biyyaa jaalattee janajjantee dhukkee irraa kaastee raawwattee booda immoo gaafa isheen galuu beektu isheen nama lamaa sadii kan janajjantee jirtu isheen warri harkaa jettee boo'u jira. Yaada ataakiyya kan jedhu jira. Akkasitti kan boo'u meeqatu jira jechuudha. Kanaaf shawadamina ni jira warri dhiirotee. Shawadamina dhugaa Muhammadun shawadamina faaxanis shawaduu barbaaddu jechuudha. Yaa nuti warri faaxataa kuni yeroo tokko tokko namallee attaallalla. Yeroo irratti illee dabarfachuuf akkasitti ijoolleen shamarranii koollee kan taphatanitu jira. Garuu akkasii miti hundi keenya jechuudha. Bultiidhaaf yoo kan barbaanne ta'e dhiira sanis malammaltee hin beekne warroonni shamarranillee hin beeku warri dhiirallee hin beeku shamara jechuudha. Kanaaf akkuma dhaxxaniin hin gaafatinaa isin jedha kunne dhaamsa kiyya. Dhaamsa har'a siifanii isinii qabdu warra dhiirochee yookiin Muhammadoo isinii qabu jechuudha. Dhaamsi kiyyaas kan biyya keessattis kan biyya alaattis hunduma keessanii isinii qaba dhaamsa. Warra dhiiraa qofaati har'a kuni gorsi kun jechuudha. Yoo isinii ta'e fudhattanii yoo isinii taane immoo gadi naqaa dhiisaa. Akkasii waa'ee gorsaa kanarratti deessina jedha. Namallee gorsuuni oduu namillee akkasina gorsuu deessina jedha. Mucaan kiyyallee bo'aa jira bee. Kanaaf warri dhiirotaa jechuudha. Kanaaf waan hunduma kanarraayyuu of qusadhaa. Shamara takka yoo hin jaalanne jettanii daftaniituma si kufe si cabee jettanii yookiin immoo daftanii jaalala hin gaafatinaa. Haasofsiisaa waan hunda ishee baradhaa sirriitti jechuudha. Kanaaf warra dhiiratiif har'a dhaamsa nani qabu kanuma. Yoommoo akkasuma shamarris yoo komiin irraa kan qabaattan ta'e koomentii jalatti naa barreessaa. Warri dhiirtis waan komii yookiin balleessi ta'e waan gorsaatisoo ta'e koomentii jalatti naa barreessaa jechuudha. Viidiyoon kiyyoo sanitti immoo laayik sheerii godhaa isin jedha. Akkasumas immoo warri maatii koottaa nutti dabalamaa isin jechuu jaaladha. Kanuma har'aaf viidiyoon kiyya har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaataa. Yeroo biraatti immoo viidiyoo biraatti walitti deebinaa. Isin jaaladha. Oromoo hunda keessaniyyuu akkasin jaaladhu. Hin beektu keessan akkasin jaaladhu hunda keessanii jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu isin jaaladha. Like.